galtee kaatitii bultii kudhan ibiddaa wal qabatee wanta nuun qunname kan ummanni badhaan bakka sana irratti nama daldalu baay'ee nu jala miidhameera. Miidhamni yaa'u lakkoofsaanii akka qaraa jedhametti yoo xiqqaatee suuqota gara 259 kan ta'an bakka sana irratti gubamanii jiranii. Dhiyoo kana ji'oota tokko dura magaalaa kanatti suuqonni baay'een gubatanii jiranii. Gubanni kun gizee lama deebi'ee gubate. Ka gubate kana ummanni hirmaannaa godhaa jira. Magaalaan bulchee magaalaallee hirmaannaa godhaa jiru. Qophee godhaa jiru. Makiinaa ibidda dhaamsu bituuf qophee godhaa jiru. Suuqota daree 30 qabu bilookii lama ijaaruufillee uummata waadaa galanii sochii irratti argamu. Daldaltoonni mataan ofirratti murteessanii qarshii guuruu irratti argamu. Qarshiidhaan ammoo qarshii gara miliyoona 40-50 oltu bakka sana irratti badee jira. Kan tilmaamni isaa hin hojjetamne illee hin jira. Kanuma keessatti baankiin Awaash uummata kana cinaa jiraachuu isaa waan mul'isu guyyaa 11tti akkuma galteen kun gale dhufanii ilaalanii marii yookiin ammoo waamicha addaa oduu isaaniif hin goone dursanii argamanii ilaalanii ummanni kun ummata kaleessa nuuriin hojjetaa ture kun kan miidhame ummata keenya jedhanii ummata kanaaf quuqamanii qaama dhimma ilaalu isaan wal qabateet beeksisanii dhufanii gargaarsa kanaa godhuuf guyyaa hadhaa magaalaa Nageellee Arsii waajjira kantiibaa keessatti argamu isaanii. Karam kanaan baankiin Awaash riijiinii kibbaa Boyaa Dassaaniif Mahammad dhufanii aduma gubate san laalanii turanii gargaarsa wayii murteessanii gaafsa ummanni kunillee hin gaafanne ofumaa murteessinee waan haganaa murteessinee jirraa kennaa qabnaa jedhanii aduu kalee bilbilanii har'a ammoo asitti argamanii. Baay'ee galata addaa qabna. Guyyaa hadhaa wanta isaan gargaarsa godhanii kun qarshii isaan fidanii caalaa ummata kana jiraachuu ummata waliin jiraachuu isaanii waan mul'isu waan guddaa waan ta'eef baankonni kaawwan illee ummatuma kana keessatti bayanii jiranii kana ilaalanii waan itti baratan ummata cinaa dhaabachuu baankii Awaash maaliif isa quuqee bakka kanarratti argame kan jedhu kun baankota kaawwaniif illee kan hafaniif illee kakka'umsa ta'a waan jedhu qaba. Hussein Ammoo jedhama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Bara kana balaan tasaa gidduu gabaatti ka'een marsaa lamatti rakkoon nu qunnamee ture. Marsaa jalqabaa irratti suuqii gara 8ti kan balaa tasaa ibiddaatiin miidhame. Yeroo sanitti immoo lakkoofsaan nama xiqqaa waan ta'eef hawaasni keenya walitti bahee ofii keenyaa wal gargaaraa rakkoo uumame walitti hin dhibne jechuudhaan qarshii 800 ol walitti fuudhuun hawaasa kana cinaa dhaabbatan. Bakkuma bulchiinsi magaalaa jirutti hawaasa miidhaan irra ga'e waamne nama tokkoof qarshii 400 olaanaa balaa guddaa miidhaan guddaa irra ga'eef isa xiqqaa immoo qarshii 10,000 kennuun waan hawaasa irraa sassaabame bakka koreen hawaasa keessa ijaarame jiruu fi bulchiinsi magaalaa jirutti hawaasa san harkaan geenyeerra. Sochii jalqabna. Sochii yoo eegallu haga danda'ameen baajata mootummaatiin itti deemuuf waan humni bulchiinsa magaalaa hanqatu immoo dhaabbilee misoomaa fi baankiiwwaniif dhaabbilee adda addaatiif waamicha goone dursatti yaamicha san dhagahee jalqabatti awwaannaa kan nuuf taasise baankii Awaash waan ta'eef isaaf galataa fi ulfina guddaa qabna. Sochii kana milkeessuu keessattis ammas hawaasa miidhameef illee qarshii 150 bulchiinsa magaalaa giddugalli gabaa suuqiiwwan jalaa gubateefis qarshii 150 baankiin Awaash isin cinaa jirra dheeraa ulfaadhaa jennaan. Kanaaf bulchiinsi magaalaa baasiin adda addaa konkolaataa balaa ibiddaa dhaamsuu danda'u naannoo tilmaamni isaa miliyoona 15 jedhamee yaadama.
arratti gadi isaallee exact figure yoo beeku baanne jidduu saniin gaa jedhamee tilmaama isaas bituuf rakkoo wal fakkaatoo hawaasa keenyarra kan geenne gochuuf sochii jalqabeera. Maqaan koo Yaada Saamreessaa jedhama. Baankii Awaashitti Daayirektara Riijinii Kibbaati. Har'a kan nuti asitti argamne dhiyeenya kana magaalaa Arsii Nagallee keessatti balaa ibiddaa qaqqabeen gabaa keessa suuqiin nagadaa baay'een gubateera, qabeenyi baay'een manca'eera. Waan sana dhufnee ilaallee baay'ee gadda guddaan nutti dhaga'ame, qabeenya guddaadha kan barbadaa'e. Baankiin keenya immoo akka baankii uummataa ta'uu isaatti uummata kana bira dhaabbachuun dirqama isaati. Kanas yeroo garaagaraatti kutaalee biyyattii keessatti rakkinoota ga'aniin balaa uumamaas haa ta'u balaa namtolcheetiin rakkina ga'e irratti uummata bira dhaabbachuudhaan beekamaadha. Ammas akka riijinii Kibbaatti balaa mudate kana erginee booddee warra kaaniifis fakkeenya ta'uu jechuudhaani kan qabeenya jalaa gubate gar tokkoon suuqiin kan mootummaati birrii 150 gara mootummaatiin akkasumas immoo karaa daldaltoota magaalaa koomiteen dhaabbatee jira. Karaa isaanii immoo uummata qabeenya jalaa gubatee fi birrii 150 walumaa galatti birrii 300 deeggareera jechuudha. Gara fuulduraattis baankiin kun karaa garaagaraa mootummaas uummatas biras dhaabbachaa deema. Kanaaf baankiin kun baankii keessatti itti fayyadamaa jechuun barbaada. Galatoomaa.